Bakka jirtantii nageenyi kenna isin haa ga'u jecha akka mul'atu hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgal kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaani. Masjidni seena qabeessa akka Afrikaatti isa jalqabaa ta'uun himamuu fi yeroo waraana Tigraay dhukaasa meeshaalee waraanaatiin miidhaa guddaan irraa gahuun ibsame Al-Najjaashiin hojii suphamuu dhibbantaa 90 irra gahuutu ibsameera. Qindeessituun aadaa fi turizimii aadde Zaafuu Gabrasillaasee akka jedhanitti ji'oota 8 darban deeggarsi mootummaa Turkii fi dhaabbanni gargaarsaa Tika jedhamu masjida kanaaf ogeeyyii biyya keessaa suphaa fi haaromsaa taasiseeti jira. Miidhaan dhukaasaa meeshaa waraanaa cimaan qaama masjidaa fi mana keessummootaa irra gahe hammaatus hojiin haaromsaa fi suphaan irra caalaan isa yeroo xumura isarratti qindeessituun kun dubbachuu isaanii DWTV irraa arganne ni mul'isa. Hojiin hafe guyyoota muraasa keessatti ni xumurama jedhamee kan eegamu ta'us kan akeekan itti gaafatamtuun kun qulqullinni hojii suphaa kanaafis ogeeyyii yuunivarsiitii Maqalee hooggantoonni sadarkaa hundarra jiranii fi miseensonni hawaasaa milkaa'ina isaas beeksaniitu jiru. Waggaa tokko dura mootummaan Turkii masjida Al-Najjaashii suphuufis deeggarsa maallaqaa fi teeknikaa barbaachisu ta'e kennuufis waliigaltee irra gahuu isaanis ministeerri turizimii beeksisuunis ni yaadatama. Godina Shawaa Kibbaa Lixaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisoo ibsaan baduun jiraattonni rakkoo hedduuf saaxilamaa jiraachuu himameeti jira. Erga ibsaan badee ji'a guutuuf kan jedhan jiraattonni sababa kanaan manni baaburaa hojii dhaabuudhaan namni waan nyaatuu fi waan dhuguu dhabaa jiraachuus himanitti jiru. Magaalattitti yeroo ammaa biddeenni gogaan qarshii 50 bitamaa jiraachuu eeruun hawaasarraa miidiyaa GMN'fis qaqqabes ni mul'isa. Kana malees bishaan leetirii tokko qarshii 100 fi 30 hanga 180tti gurguramaa jiraachuu jiraattonni himanitti jiru. Ibsaan baduu rakkoowwan kanaafis kan saaxilaman jiraattonni magaalaa Walisoo qaamni dhimma ilaallatu furmaata akka kaa'us gaafatanitti jiru. Hangafni artistii Oromoo kan ta'e mootii Shaggoyyee artistii Qamar Yusuf albaaba isaa torbaffaa fi isa xumuraa waxabajjii 15 bara 2017 eebbisuuf xumurarra gahuutu ibsameera. Bal'inni isaa Lubeen Girmaa akka itti aanutti qindeessiteetti. Artii uummata Oromoo biratti jaallatamummaa kan qabu weellisaa Qamar Yusuf albamii isaa torbaffaa fi isa xumuraa jechuun waxabajjii 15 bara 2017 eebbisiisuudhaaf qophii xumure. Hangafti artistoota Oromoo mootii Shaggoyyee kan ta'e artisti Qamar Yusuf waggoota 50f hojii damee artii keessa kan ture albamii isaa torbaffaa fi isa xumuraa waxabajjii 15 bara 2017 Finfinnee Hoteela Skylight'tti akka eebbisiisu ibse. Uummataaf akka ifa godhetti artisti Qamar Yusuf turtii waggoota 50 booda albama isaa isa xumuraatiin muuziqaatti nagaa dhaamuu akka barbaadu hime. Hojiilee muuziqaa isaa darbaniin ammoo afaanii fi aadaa Oromoo addunyaatti namoota beeksisan keessaa isa tokko ta'uun isaa beekamaadha. Eebba albamii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa har'aa Finfinnee Hoteela Skylight'tti kenne irratti artistoonni, dinqisiifattoonni fi keessummoonni garaagaraa argamanii kan jiran yoo ta'u, koreen qindeessituu eebba albamii kanaa akka ibsetti Qamar imala muuziqaa waggoota 50 keessatti sirboota qeenxee 50 fi albaamota 7 baasuu isaa irra deebiidhaan uummataaf ibsaniiru. Albamii haaraan kun waxabajjii keessa kan uummata dhaqqabu yoo ta'u, konsertii guddaan ji'a fulbaana keessa albamicha ilaalchisee uummataaf ni dhiyaata kan jedhamee fi artisti Qamar Yusuf jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2018 fulbaana 23 ammoo konsertii sirbaa Finfinnee galma Barkumeetti kan dhiyeessu yoo ta'u, isa booda ammoo biyya keessaa magaalota Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Dirree Dhawaa fi Hararitti akkasumas biyyoota Arabaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi kanneen biroo irrattillee kan dhiyeessu ta'uun isaa heeramee jira. Kaafaa'uun miseensa koree giddugaleessaa isaa tokko seeraan ala hidhamuu ibseeti jira. Miseensi koree giddugaleessaa Koongirasii Federaalaa Oromoo koreen Kaafaa'uu Guddina Jimmatti kan ta'e obbo Tokkummaa Margaa to'annoo jala ooluu isaa paartichi beekseeti jira. Paartiin hidhaa miseensa kanaa kan seeraan alaa jedheeti himateeti jira. Paartichi dhimma kana ilaalchisee caamsaa 2 bara 2017 boordii filannoo biyyoolessaaf barreeffamaan beeksisuufis ni yaadatama. Boordiin filannoo gama isaatiin caamsaa 7 xalayaa barreessaan hidhamuu obbo Tokkummaa beekseeti jira. Hidhamuu obbo Tokkummaa ilaalchisee Koomishiniin Poolisii Oromiyaa irraa ibsa kan gaafatan ta'us hanga ammatti deebiin qabatamaan kenname akka hin jirres ibseeti jira.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduun biyya keessaa kana fakkaata. Amma oduu biyya alatti sin dabarsa. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zeleniskii qondaaltota Raashiyaa waliin mari'achuuf Turkii Ankaraa dhaqanii jiru. Zeleniksiin marii Raashiyaa wajjin mari'atu eegaluun kana dura pireezidaantiin Turkii waliin wal arganii akka mari'atanis eereetii jira. Ibsa yeroo Zeleniksiin Ankaraa ga'etti buufata xiyyaaratti kenneen ani mariidhaaf as jira Raashiyaan sadarkaa akkamii irra akka jirtu ni ilaalla jedheetii jira. Zeleniksiin akka jedhetti jilli Yuukireen sadarkaa ol aanaa yoo ta'us bakka bu'oota ministeeraa dhimma alaa bulchiinsa pireezidaantii waraanaa fi dameelee nageenya hundas kan hammatu ta'us himameeti jira. Zeleniksiin gita isaa Raashiyaa Vladimir Putin waliin qaamaan wal arguufis fedhii akka qabu yoo ibsu garuu Putin marii kanaafis gara Turkii akka hin imalle beeksiseeti jira. Gabaasni kan BBCti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin afaan GMN irraa tufu gama kootiin nagaatti.